Nageenyi rabbii guddaan isin biratti haa jiraatu yooyyaa isiniin jenneeti jirra. Daangaan Israa'el gama Hizbollaatiin jiru misaa'ilotaan dhiqamaa oolu akkasumas Teelaabiib saayiraan alaarmiidhaan guyyaa guutuu iyyaa ooluu fi gama biraatiin musliimoonni shi'aa Huutiyaan Yemen irraa rookettiiwwan baalastik misaa'iliin deeggaraman 17 furguggeessanii kallattii alaamaa isaanii rukutuuf miidhaan waraana Israa'el irra ga'uu fi galoon galaanaa kan doonii buufata United States of American kaleessa baalastik misaa'ilii gama sanaa dhukaasuun kaambii Yemanoota barbadeessite jedhaman har'a deebii gahaa argachuun oduuwwan keenya ijoo duraati. Akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota keenya YouTube chaanalii keenyaaf TikTokii keenyaaf haaraa yoo taatan like diit akkasumas TikTokii durduubbeedhaan YouTubii keenya mallattoo diimaa agarsiisu TikTokii keenya hamma inni guddaan gannuu lakkifamutti kanaan follow nu gochuun dagatina. An Gaaddisaa Gadaati oduutti dhiyaadha. Nabiyak Kowaak miseensa Hizbollaa daangaa Israa'el irratti falmaa lola birgeedii tokko gaggeessaa jirudha. Asharkal newspaper wajjin taasiseen sararoota diimaa hagoo Israa'el dabarte taanaan haleellaan Israa'elin eeggatu guddaadha. Hizbollaan daangaa Israa'el guutumaa guutuutti seenaa takkaa hojjetameen beekne agarsiisuuf qophiidha jedhe. Oduun Raashiyaa kiw godhe ammoo biyyi ufiifuu hudhaa keessa jirtu buufata xiyyaaraa kan Sooriyaa Damaskoo cinaatti waraana Raashiyaa argamu irratti Israa'el haleellaa ganama kana raawwachuuf deebiin akkamii Vladimir Puutiin irraa Teelaabiibiin eeggatan kunis Al Arabiyaan oduu facaasaa ooluu isaa miidiyaaleen wal harkaa fuudhaa gabaasaa jiru. Hindustaan Taayim gabaasuun lolichi lola cimaa ta'uu fi keessattuu tuttuqaan har'aa Israa'el Damaskoo daangaa xiyyaaraa kan loltoota Raashiyaa irratti fudhatte balaa guddaa ni hammeessa jedhameet eegama. Baha gidduu galeessaatti belbelli labobba ibidda walii galtee dhukaasaa dhaabuu biyya xiqqoo seenaa qabeetti Kaatariin erga dhaabbate hara galfiin shimbirroon waca gaazaa gubbaa lammiileen qe'ee isaanii hinjiraaf hinjirretti kan ammoo gaaddisa mukaatii fi gamoowwan caccabaa jalatti ija addunyaa jalatti yeroo isaan gaazatti deebi'an ture. Dubbittiin West Bank hidhattoonni birgeedii Alqaasaa nama 3 Israa'el ajjeesuu isaaniitiin wal qabsiiseet ammas hara galfiin argadhu kan jedhu mootummaan Benjaamin Niyaataahu haleellaa eegale. Kallattiiwwan ilaamaa 400 irratti qiyaasadhe Hamaas asitti golgatee jira kan jedhu ture. Tahareen Iraan irra Ibrahim Ra'iisi kaleessa lola daqiiqaa muraasa nu hafe jedhe har'a sa'aatii 10f walakkaa akka lakkoofsa biyya keenya yookiin 4f walakkaa AM Awurooppaatti haleellaa gurguddaa daangaa kibbaa Israa'elitti haleellaa kaambiiwwan birgeedii 24ffaa fi 47ffaa irratti raawwate miidhaa Times of Israel gabaaseen hamma ammaatti wanti beekame hin jiru. Haa ta'uutii Hindustaan Taayim Al Arabiyaa wabeeffachuudhaan akka gabaasaa jirutti miidhaan gurguddaan kuusa meeshaawwan waraanaatii fi iddoowwan diippoo fi dhukaasa meeshaawwan baalastikiif rookettii gama Libaanoositti taasisan rukutamuu akkan oolle himama. Shirriin Antoonii Bilinkan gama Teelaabiib Benjaamin Niyaataahuu fi warra dhiyaa wabeeffachuun deemaa jiru qishnaa biyyoota hedduutiin kan itti qoosaa jiranii fi gubbaa araara duubni ibidda jechuudhaan biyyoonni akka Turkii, Raashiyaa, Afrikaa kibbaaf biyyoonni dhiyaa Speen dabalateetiin qeequu irratti argamu. Lola kanaaf itti gaafatamummaa kan fudhatu jiraatu baatus Joon Baayidaniif Benjaamin Niyaataahu yeroo gabaabduutti akka mana murtii dhiyaatan yoo seerri idila addunyaa jiraate jechuudhaan kanneen hin qeeqnes hin jirani. Lolli guyyaa har'aa kana birgeedii Alqaasaa wajjin taasifame haleellaa taankiiwwan kaaba Gaazaa irratti taankiiwwan Israa'el irratti fudhatameen taankiin 2 barbadaa'u loltuun Israa'el tokko ajjeefamuu fi 2 madaa'uunis Israa'el amanteetii jirti. Kaleessa as jechuun kamisa galgalaa as yoo xiqqaate Palestaayinoonni
707 ajjeefamu taas miidiyaan gabaaseetii jira. Dubbii kana garamitti coqolaasuun danda'ama xiinxaltoonni addunyaarraa fawwallaalanii. Haa ta'uuti Qatar ammas ijibbaata deemaa jiraattuyyuu Peentaagoon deebii kana irra rincicuu filatte kan jedhanidha. Dubbittiin jabduun gadda warra Peentaagonitti fidde yoo jiraatte loltoonni neetoo fi Ameerikaa 970 kaleessa ajjeefaman jeneraaltota 300 dabalatee har'ammoo loltoonni 500 Raashiyaatti harka kennatuun kiw Ameerikaa godheen dubbiidha. Gama biraatiin ammoo xiyyaaronni waraanaa 8 Kaayiroo galuun maaliifi Ra'iif Xaayib Erdogan Turkiin tarii akka dhaadatte san ta'uun beekama. Dooniiwwan gurguddoon xiyyaara 40 fe'an gama galoo galaanatti Turkiirraa imaluun maaliif akka ta'es nama hin galle. Haa ta'uuti malee akkuma beekamu pirezidaantii Booliiviyaa, pirezidaantii yookiin muummicha ministeeraa kan Ispaanishii fi biyyoonni 4 Afrikaa kibbaa wajjin mana murtii idila addunyaa yookiin ICCtti kan Benjamin Netanyaahuu fi warra shariikota himatan kaleessa banamuun miidiyaaleen walirraa fuudhaniit balballoomsaa jiru. Oduun amma miliqxeetiin dhufte joornaal Global Midiyaan akka jedhutti Yo'aab Gaalant ajajaan raayyaa ittisa biyyaa yookiin ministeerri raayyaa ittisa biyyaa kan Musa'aab Hamaas humna lolaa qofatti amana malee waliigaltee nagayaatti hin amanu jechuudhaan yoo dubbatan keessattuu har'a gara kaaba Gaazaatti jettiin Israa'elii F-32 jedhamu Hamaasiin rukutamuu isaatiif magaalaa Teel Aviv keessatti hospitaalli Israa'elii rukutamuus miidiyaaleen yoo gabaasan akka Deep Journal gabaaseetii fi Israa'el Buoyant Militariin miidiyaan gabaasetti tarkaanfiiwwan gurguddaan guyyoota itti aanan fudhataman Hamaas takka argee kan hin beekne jechuun Yo'aab Gaalant yoo dubbatan AFP News Agencynis dabalataan Hindustan Times wabeeffachuun gabaase. Egaa oduuwwan gaggabaaboon har'aaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata. Daqiiqaan jala buuneet hordofna. Horaa bulaa deebana.